Akkam jirtan hordoftoota miidiyaa madda nageenya nagaan keenya tabbeen qaxxaamuree lafa jirtan maratti isin haa dhaqqabu jecha duuba sagantaateen torbanii kan akka dhukaasuu qawwee qaama kiyaadooddii nama facaaftu san qabannee isiniif dhiyaannee jirra. Hordoftoota keenya kabajamoo wanti irraa dubbatuuf deemnu cubbuu Oromoota Walloo irratti tahaa jiru taajjabnee kophaa taajjabuu irra waliin taajjabuu qabnaa jechuun aguma dandeenyu waa barreessinee fullaanee jirra. Hanga xumura dhiyeessii keenya kana nu wajjin turaan affeerraa keenya barreessaa Mu'ee Callaa yoo ta'u gulaalee kan sagaleetti isiniif hiiku aan Abdallaa Hammeeti. برا والله صدق النادي duuba taateen bara 2019 eebila gaafa guyyaa sadii lola Walloo aanaa Dawwee Harawaa keessatti finxaaliyyiin Amaaraa kan amma faannoo fiin jettee magaalaa Finfinnee fi Gondor dabalatee hanga Bardaaritti qabaa gadi na dhiisaa jechaa jiru kanaan lolli Oromoota Walloo irratti banamee akka jabaa wal haleeluun isaanii uwwama yaadatamudha. Duuba ilmaan bareentumaa Walloon qomoo isaa Oromoota Oromiyaa keessa jiraataniif iyyata dirmannaa lallabatanillee dubbiin ofirraa qolanii golarraa qoluu akka jedhan san taate wama ta'eefu aanaa Dawwee Harawaa dawaa caffa arxummaa fursee fi jillee dhumugaan walumaa galatti Walloon guutuun dhiiraa dhalaan osoo nafin lola torban tokko osoo namni kamuu ilmaan Wallootiif hin dirmatin jeeshin uumamaa gootonni ilmaan Walloo finxaaliyyii Amaaraa hedduu lafa isaanitti dabaluun kaan akka lolaa gannaatti of keessaa xaa'uun faana koona baasii jechisiisani. በአማራ ክልል በኦሮሞ ልዩ ብሔረሰብ ዞን ደዌ ሀረዋ ወረዳ በተፈጠረው ግጭት ለሰው ሕይወት መጥፋት ምክንያት የሆኑ ግለሰቦችና ቡድኖች ለሕግ እንዲቀርቡ የደሴ ከተማ ነዋሪዎች ጠየቁ። የክልሉ መንግስት ወንጀለኞችን ለሕግ ለማቅረብ እንደሚሰራ ገልጿል። Silaas maaltu gabroomsa Walloo Oromoota kaabaa Walloo tokkumnaa kaanan dhiira kamtu isaan dhaaba. Walloo dhalattuun goota qe'ee mootiif mootitti takka ol jedhii nu ilaali warqee koo yaa gootitti. Ilmaan kee itti jirra gootummaa sirraa dhaalle dhukkuba Walloo qabe yoom diina keetii yaalle. Allahu Akbar! Allahu Akbar! الله أكبر كبدا جفا دفا أبشر عايز كيف بايسدي الله أكبر الله أكبر الله فنيان غورا غري فنيان غورا الله عايز كيف بايسدي كنت الله أكبر Kunyan ya hukum mana kunyan Allahu Akbar Allahu Akbar Allahu Akbar Allahu Akbar Allahu Akbar Allahu Akbar Taatee kana wal qabatee oolee osoo hin bulin cubbuun ilmaa Walloo hooggantoota buleeyyii jiraa wal afaan buusuun akkamitti Oromoota Walloo injifatuu dadhabdan gaafiin jedhu qaama hidhatee fi lolchiisaa jiraatti yoo dhiyaatu akka hin injifanneef abalutu akkas nu godhe situ akkas godhe kan jedhu wal afaan bu'uun oolee osoo hin bulin qaama hooggansaa waraana finxaaliyyaa Amaaraa kana dabalatee hanga bulchaa naannoo Ambaachoo Mokonniinitti jarri wal afaan bu'uun dhukaasa walitti bananii ofumaa biyyeetti wal dabalte yaa cubbuu yoom galta gaafan cubbuu ta'e yoom galuuf heddaree gaafan lubbuun ka'e finxaaliyyiin Amaaraa kun osoo abdiin murin ammaas irra deebiin masara mootummaa keessatti siidaan Minilik waan dhaabbateef waraana birgeedii Minilik jechuun bara 2021 bitootessa 20 lola ilmaan Oromoo Walloo irratti banuun ammaas jibbaata falmuutti waan bobbahaniif birgeediin Minilik kun ilmaan
Oromoo Walloo tokko dur dhaabbatoo dadhabuun kanneen lolaaf dhufan kamuu kaan dhumtee kaan booji'amtee kaayyoon jira karaa tafuun minciirramte. Duba lola bara 2021 Oromoo Walloo irratti ta'e kanaaf taatee har'a Gondor irratti ta'e kana miidhaa Oromoo Wallootu dachaa kumaan caala ture. Gaafanaas namuu miidhamalmaan Oromoo Walloo kan akka amantaattis ta'e akka Oromummaatti abbaan kanaa namni jedhe qaama muraasa ta'uu namuu ragaa baha jennee amanna. Har'a garuu dubbiin si hinaaf wayyaa waan taate fakkaatti. Maal yoo jettan naannuma ilmaan Walloo keessatti miidhamaa jiran kana keessatti warruma ilmaan Oromoo Walloo raayyaa hanga dasee hanga kamisee balleessuuf qophiitti jiru jidduutti walitti bu'iinsi uumamee jennaan biyya ilmaan Oromoo Walloo keessatti dhalatanii guddatan Islaamummaa Oromummaa fi lafa eenyummaa isaaniif jecha gaafa diinan marfamanii dhiitaman biyyi callisuu filatte taatee Gondoritti uumameef naannoleen hundi garuu sagalee tokkoon wal faana kaate dhiibbaan karaa hundaan dhala namaa irratti ga'u gaarii akkan taane amanamus filamii boohunnaaf xanyoota sirna moofaa PP kanaa fi impeeriyaalistoota biratti waan baratameef garuu korommii Walloo biratti huban kaafne miidhaan garuu yoo wal biratti qabanii ilaalan hanga ilmaan Oromoo Walloo sabni miidhame hin jiru. ፋኖ አማራ አስታጣቂ የለውም ደሞዝ የለውም እንዳልኩት ነፃ ያወጣው መሬት ግን ነፃ ያወጣው መሬት እነ ወልቃይት እነ ራያ እነ መተከል ነፃ አውጥቷል በህይወት ደሙን አፍሶ ነፃ ያወጣው መሬት ግን ለሞት የተሰለፈ ኃይል ለልማት ደግሞ ጎን በጎን ማስቀጠል አለበት። ይህን መንግስት እውቅና ወስዶ ፈቃድ እንዲያደርግ እንጠይቃለን። እየበላ ይሙት ትጥቁን እያሟላ ይሙት እና ይህን አንድነታችን አይለይብን ደስ ብላለን። Osoom gochi gara jabeenyaa kuffaannoodhaan Gondor keessatti raawwatamin qaamni ilmaan Oromoo Walloo weeraruu bare kun lola baatii Ramadaanaa bahaan aanaa baatee kibbaan aanaa jillee mugaa irratti lola bananii Oromoota Walloo miidhaa jajjabduu irraan gahuun lola kana irratti jaayoo wareegamu 14 madoo jabduun dhaanamanii hordoftoota keenya kabajamoo duuba namni madaahee yaala waan fedhuuf mana yaalaa fakkii Shawaaruubiin ammaas haadha warra sadeeni fi shanan jiillatiif ilkaan qarattee turte gowwaan waraabessaa olqa tokkotti sagal waraanama akka jedhan san ta'uun hafee jira yoo buufte waaqarraahi yoo kufte lafarraahi akka jedhan san goone kanumaan Shawaaruubii irra dasee wayya jechuun madoon ilmaan Walloo gariin asittiin du'a malee mana yaalaa finxaaliyyaa Amaaraa kana hin deemnuu yoo jedhan gariin shakkaatuma gama dasee malanii shakki gootichaa haqaa likkiin mootichaa raqaa kan shakkinen olle doktoroonni sabaan Amaaraa hospitaalicha kee jiran yoo madoo ijaan argan kana maal taati jechuun gaafii mataa yoo weeraran madaan madaa matarayyasi silaas maaltu ta'a jettee yaadda gurbaan waan ta'e yoo akka dhiiratti ittimu doktorichi madoo yaaluu diduun dhiisee biraa sokke Walloon waan dhalli namaan ta'in maalin ta'in jirta sanyiin karaa hundaan qoramte kana caalaa ilmi namaa maal akka ta'u barbaanna doktoroonni jara madoo keenya yaaluu yoo didan mootummaan naannoo Amaaratii fi leellisaan sirna dullachaa PP'n waluun ta'uun Oromoota Walloo waloon duula irratti banuun maqaa juntaa fi shanee jedhuun qabatanii Islaamummaa fi Oromummaan ingita sirna bulchiinsa mootummaa naannoo Amaaraa
jalatti indagaagan waan shakkamneedha. Ilmi waan abbaan qabu dhaala jechuunis dhuguma. Kaayyoon Amaarota Walloo amaaromsuu yookaan Oromummaa buqqisuu fi Islaamota naannichaa Kiristinnaa kaasuuf yoo itti dadhaban malee itti gaggabu fedha isaaniitti ture. Hordoftoota keenya kabajamoo duuba miidhamuun ilmaan Oromoo Walloo kun akkuma bara 2019 jara wal nyaachise har'aas oolee osoo hin bulin jara meeqaa amantaatiin wal afaan buusee dhukkee wal irratti haruu irratti argamti. Gariin obboleewwan keenya Walloo Kamisee dhiifama gaafanna sadarkaa jedhan irratti argamu. Faallaa kanaa immoo Oromoon Oromiyaa keessa jiru kan sabaan Oromoo tahee amantaanis Muslima tahee dila Oromoo Walloo bara baraan weeraramu beekaa wallaalan xiqqaa guddaan takka hafuura baafatanii kan hin beekne. Har'a garuu Gondoriif jecha hiriiraan lafa Oromiyaa sochoosaa jiru. Garuu silaa Oromummaan walitti nu geessi ture. Diinni keenya har'a ofii wal amantaan wal nyaatu kun kaleessa saba tokko taa'ee nu nyaachaa ture. Yoo akka Muslimaatti waa'een Walloo ka'e Walloo biyya Musliimoota fi biyya namuu diinii itti barate jedhanii faarsu. Yoo akka Oromootti maqaan Walloo ka'e Walloo biyya gootaa, Walloo biyya akkanaa, Walloo biyya akkasii jechuun damma difu. Garuu gaafa guyyaa rakkoo afaan ofii cancallatanii callisuu filatanii damma baachuu fi nyaachuun tokko miti. Sobanii wal faarsuurra gubanii wal aarsuutu caala. Keessi gubbataadhaa gubbaa qolaan cabbi kan Walloo oluma keenya lolaan Rabbi. Walloo tumsa Rabbii qabdi. Faaruun kan Rabbii tumsa nuuf tahe haa ta'u. Bara 2019 Rabbiin jara walitti garagalchee wal nyaachise. Bara 2021 kan nuuf qophaa'e Tigraay irratti garagalee faannoo liyyuu fi piipiin keessummaa TV Tigraay ta'uun dhiyeeffamanii. Finxaaliyyiin Amaaraa bara 2022 kan Oromoo Walloo balleessuu dandeenyu amantaan osoo waliin qoonne jechuun soqolatanii gadi nutti bahanis har'a jarrufumaaf amantaan wal afaan deebite biyyeetti wal dabalaa jirti. Tumsi Oromoota Walloo Rabbi akka tahe namni qalbii qabu hin hubata jennee yaadna. Ilmaan Wallootis takkaa osoo of hin dagatin lagaaf gaarree gammoojjii kee oliif gadi naanna'uun akka qophii osoo hin godhin aduun baate itti lixxeen beektu. Hordoftoota keenya kabajamoo qophiin keenya addaa torban kanaa qabanneetiniif dhiyaanne kana fakkaata. Hanga qophiilee addaa biroo torbaniitiin walitti deebinutti sagantaalee madda nageenyaa afaan waliin turtii gaarii. Madda nageenyaa haa guddifnu. Madda nageenyaa sagalee hawaasa keenya. Akkam jirtan kabajamtootaa fi hordoftoota miidiyaa madda nageenyaa kanneen iddoo garaagaraa teessaniin hordoftan marti keessan kabajniif jaalalli keenya lafa jirtan maratti isin haa ga'u. Egaa hordoftoota keenya kabajamoo sagantaaleen nuyi miidiyaa madda nageenyaa irratti guyyaarraa hojjannu saffisaan akka isin bira gahu yuutuubii keenya sabskiraayib gochuun laayik gochuun akkasumas fuula feesbuukii miidiyaa madda nageenyaadhaa fooloo laayik sheer gochuun akka nu cinaa dhaabbattan isin yaadachiifna. Maddi nageenyaa sagalee hawaasa keenyaa.